Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu har'aaf qabannee isinitti himaa dursa oduu ijoo. To'attoota poolisii tiraafikaa godina Shawaa fi bulchiinsa magaalaa Adaamaatii fi akkasumas qooda fudhattoota balaa tiraafikaa irratti qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa leenjii hubannoo cimsuu kenneera. Amma oduu bal'inaan ani Bilisee Bayyanaati. To'attoonni poolisii tiraafikaa godina Shawaa fi bulchiinsa magaalaa Adaamaatiif akkasumas qooda fudhattoota balaa tiraafikaa ittisuu irratti qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa leenjii hubannoo cimsuu kenneera. Godina Arsii fi bulchiinsa magaalaa Asallaattis leenjii hubannaa cimsuu kana qooda fudhattootaaf kenneera. Bal'ina oduu kanaaf Faayisaa Xiiqii. Kaayyoon leenjii kana balaa tiraafikaa akka biyyaattis ta'e akka naannootti ga'uu fi hanqinaalee gama to'annoo nageenya tiraafikaan bara 2014 keessa ga'e ilaaluun bara 2015tti komii hawaasa biraa gama geejjibaa wal qabatee ka'uuf deebii kennuuf yaadamee leenjii qophaa'edha jedhumu. Daayiriktarri to'annoo fi hordoffii nageenya tiraafikaa qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Komaander Balaachoo Tikkii fi diviizhiniin to'annoo fi hordoffii nageenya tiraafikaa qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Inspektar Silashii Gammachuu. Balaan tiraafikaa akka naannoo keenyattis ta'e akka biyyaatti yeroo ammaa kana dabalaa waan jiruuf eessatti rakkoon keenya jennee dhimma balaa tiraafikaa xiqqeessuu keessatti miseensi keenya hundumtuu aweerrasii qabatee yookiin argatee akka hojii keessa galuudhaaf baree baranaa kanaan jiruu fi bara dhufuuf immoo akkamitti akkatti hojjetamuu qabu isa kanaaf immoo naannoowwan godinaalee yookaan magaalonni yeroo ammaa kana balaan itti baay'atuu fi sochiin nageenya tiraafikaa baay'atu irratti isaan kan ammoo miseensa ga'umsaa deemuu fi miseensi illee ogummaa isaatti gammadaa ta'uu. Leenjiin to'annoo nageenya tiraafikaa akka godina Shawaa Bahaa, bulchiinsa magaalaa Adaamaa, godina Arsii fi bulchiinsa magaalaa Asallaatti kenname kana irratti bara 2014 keessa hojii to'annoo nageenya tiraafikaa hojjechaa olaantummaa seeraas mirkaneessuun akka qajeelcha muummee poolisii Oromiyaatti balaan du'aa 57 kan irrate ta'uu akka ciminootaatti argamu himame. Isaan kana irratti miseensi hundumtuu aduu keessa dhaabbatee akkaataa uummanni nu yaalatuun akkaataa kenna tajaajila keenya uummataaf sirriitti hojjechuun dirqama keenya kana bahuus danda'uu bahaas jiru. Akka hanqinaatti immoo walitti fufinsaan to'achuu dhabuu harkifannaa to'attoota tiraafikaa tokko biratti mul'atuu fi komii taarifaa wal qabatee hawaasa biraa darbee ka'u hanqinni mul'achaa kan ture ta'uu daayiriktarri to'annoo fi hordoffii nageenya tiraafikaa qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Komaander Balaachoo Tikkii himaniiru. Inni biraa hanqinaalee bara darban bara 2014 keessatti hanqinaalee gama nageenya tiraafikaatiin yookaan to'annoo nageenya tiraafikaatiin jiran adda baafnee miseensi keenya hanqinni sun bara dhufu bara 2015 keessa jiraachuu akka hin qabnetti. Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti mariin qaamolee nageenyaa fi hawaasa hirmaachisee taa'ame gabaasa Dinqaa Bantiif Ahimad Garadda. Olaantummaa seeraa mirkanaa'ee hawaasni nagaan bahee akka galuuf qindoominni qaamolee nageenyaa fi hawaasaa murteessaadha. Kun immoo galma barbaadamu akka ga'uuf bulchiinsa magaalaa Naqamteetti hawaasaa fi qaamoleen nageenyaa waliin ta'uun akkaataa nageenya naannawa isaanii mirkaneessuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Hirmaattonni marichaas wantoota akka rakkootti kaasan keessaa kanneen akka halkan imaluun nagaa hawaasaa booressuun tooftaalee garaagaraa fayyadamaa jiraachuu fi qaamoleen nageenyaas kutannoon hojjechuu akka qaban kaasaniiru. Amma garuu waan isaas hin beekoni halkan sa'aatii 10tti daandii keessa baajaajiin hin deema 10tti. Maal rakkoo maalii jiraatti baajaajiin 10tti ka'ee deema? Qaamni nageenyaa miilli keessa iddoo lama jira jedhe aanaa lammaffaa kana duwwaa miti. Aanaa tokkoffaa duwwaa miti. Naqamtee miti. Nama daba hojjete maaf bira dabarraa? Gurmaa'insi jirtan of ilaalaa. Gaafilee mana keessaa ka'aniif deebii kan kennan diviizhiniin tajaajila seeraa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamtee Komaander Gaaddisaa Manyaaqaa wal hubannaan qaamolee nageenyaa fi hawaasaa murteessaa ta'uu himan. Uummanni fi nuyi waliin agarru taanaan carraa eenyu banamaa, carraa hattootaa, carraa shiftootaa, carraa diinaa banama jechuudha. Nageenya hawaasaa caalatti mirkaneessuuf hanqinaalee caasaalee nageenyaa biratti darbee mul'atu sirreessuun murteessaa akka ta'es dubbatu Komaander Gaaddisaan. Tarkaanfii fudhachuu irratti nutti himtanii yoo gochuu baanne immoo gibira sin kaffaltan nyaanna bara. Sin keessaa dhalanne addunyaa biraa irraa dhufne miti.
akkatti poolisiin keenya illee as jiru ilaaluun barbaachisaadha. Bulchiisa magaalaa Burraayyuu aanaa lammaffaatti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa fi rasaasni gosa garaagaraa to'atamuu poolisiin beekse. Lissaanuu Mirreessaa dabalata qaba. Akka ajajaa waajjira poolisiin aanaa lammaffaa Inspektar Faantaawun Mitikkuu himanittis hojii sakatta'insaa halkanii fi guyyaa taasifameen meeshaaleen waraanaa seeraan alaa rasaasni kilaashii 224, boombiin 4, kilaashii 2 fi rasaasni shugguxii 103 shakkamtoota waliin to'atamuu himaniiru. Opereeshinii geggeessineen diina shaneedha. Lammaffaan faannoo fi finxaaleeyyiin kallattii adda addaatiin magaalaa kana irratti jeequmsa kaasuudhaaf kan socho'aa turan kan to'anne ta'uu isaadha. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjetameen aanaa lammaffaa ganda Gafarsaa Gujee keessatti qaama ergama shanee qabatee socho'u to'achuun danda'ameera. Yeroo adda addaatti baasnee opereeshinii kan gaggeessaa turre ta'uu isaadha. Kanarraa ka'uudhaan torbeewwan 2-3 keessatti bu'aawwan adda addaas akka magaalaa keenyaatti akka poolisiittis ta'e akka qaamolee nageenyaa magaalaa kanaatti hojiiwwan hojjetaman bal'aan isaanii hin jiru jechaadha. Gocha badii lammiilee nagaa gandichaa irratti geessisuuf socho'aa kan turan Jaal Gurmeessaa yookaan Lammii Haayiluu kan jedhamu eeruu hawaasni poolisiif kenneen harkaa fi harkatti to'achuun danda'ameera. Maqaan isaa Jaal Gurmeessaa yookaan Lammii Haayiluu kan jedhamu waraana shanee ta'ee kan kaaba shawaa irratti shaneedhaaf tajaajila kennaa kan ture. Qaamni mootummaa gaafa tarkaanfii fudhachuu eegalu yeroo sanatti baqatee gara magaalaa kanaa galee garuu jalqabarraa ergama fudhatee jechaadha kan inni dhufe. Ergama odeeffannoo dabarsu qaamolee nageenyaa sadarkaa adda addaatiin hojii nageenyaa irratti bobba'an kan irratti odeeffannoo fudhatee odeeffannoo garee isaatiif kennuudhaan. Miseensi shanee dubbifne kunis gochaan raawwachaa ture gaarii akka hin taane eeruun gaabbii itti dhaga'ames ibsateera. Kana malees shaneen lammiilee nagaa irratti gocha suukanneessaa kanneen akka gudeeddii saamicha birrii fi ajjechaa raawwachaa jiraachuu eeruun dargaggoonni qaama badii kanaaf akka hin gowwoomfamnes ergaa dabarseera. An akka kiyyatti waan tokko otoo hin ta'in qaansiraa isaanii hojjetanii akka jiraatan iddoo san bakka nama xilaanni kiyyayyoo iddoo san naqa otoo jedhe ani bakka iddoo san naqaa jedhee to'annan isaanii iddoo san naqaa duun hin jiru. Bakka ani qaansiraa isaanii hojjetatanii bakka yoo dhabanirree kadhatanii as jiraachuu as keessa jiraachuu mootummaa kana faana jiraachuu isaanii wayyaa. Iddoowwan shakkiin nageenyaa jira jedhamee yaadamu adda baasuun shakkamtoota yakka hannaa fi saamichaa naannoo industirii irratti raawwachuuf turan to'achuun seeratti akka dhiyaatan godhameera. Keessumaa naannoo kana irratti xiyyeeffannee nutis qaamolee nageenyaa ijaaruudhaan hawaasa naannoo sanaa sochoosuudhaan abbootii qabeenyaa sochoosuudhaan qaamni nageenyaa ijaaramee milishaan poolisii humna muraasa jiru faana qindaa'ee hojiin nageenyaa akka inni naannoo sana irratti illee hojjetamu akkasuma bakka yaaddoo nageenyaa dhannee qabnuu fi gooxiiwwan yaaddoo nageenyaa ta'anii adda bahan irratti xiyyeeffannee kan hojjechaa jirru ta'uu isaadha jechaadha. Haaluma wal fakkaatuun shakkamtoonni lama meeshaa waraanaa bireenii qaama konkolaataa iddoo adda addaa keessa dhoksuun magaalaa Shawaa Roobiit irraa gara godina Shawaa Lixaa aanaa jalduutti otoo imalaa jiranii to'atamuu. Meeshaan waraanaa to'atame kunis harka diinaa otoo galeera ta'ee miidhaan inni geessisu guddaa ta'uu himanii hawaasni qaamolee gocha akkasii raawwatan of keessaa saaxiluun gahee isaanii akka bahanis dhaamaniiru. Godina Shawaa Bahaatti jiraattonni aanaa Adaamaa qaamolee nageenyaa waliin dhimma nageenyaa irratti mari'atan. Girmaa Magarsaa dabalata qaba. Jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaa misoomaa fi dimokiraasiin nageenya malee galma yaadame gahuu hin danda'u mata duree jedhuun tibbana qaamolee nageenyaa waliin mari'ataniiru. Marii taa'ame kanarrattis hawaasni naannawichaa wantoota ka'umsa rakkoolee nageenyaa ta'uu danda'an akkaataa furamuu fi hin danda'amu irratti yaada qaban dhiyeessanii fuula durattis qaamolee nageenyaa waliin qindoomanii nageenya isaanii eeggachuuf kan hojjetan ta'us dubbataniiru. Nageenya kanammoo wal qabannee akkaataa sadarkaa gandii fi gandi walitti aanu odeeffannoo walii kennee nagaa ofii gabbisuu qaba. Jaartiin jaarsi akka nagaan bubba'ee galu gochuu qaba. Abbaan qabeenyaa karaa seera qabeessatiin akka hojjetatee qabeenyi isaatillee nagaa godhatu gochuu qaba. Akka aanaa Adaamaatti hojii qindoominaa hawaasaa fi qaamolee nageenyaatiin hojjetamaa tureen nageenya naannawichaa mirkaneessuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuun danda'ameera jedhan bulchaan aanaa Adaamaa obbo Taayyee Dooriim. Barakan nageenyatti fufiinsa qabu, nageenya amansiisaa qabu,
fiduudhaaf hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Hojii bal'aa bara kana hojjetame kana keessatti gaheen qaamolee nageenyaa, gaheen hawaasa keenyaa bakka bu'iinsa hin qabu. Aarsaasitti kafalleera, lubbuusitti qabneera, wareegamas kaffallee nageenya biyya keenyaaf gaachana taaneera. Bara 2014 keessa akka aanaa Adaamaatti hojiileen gama nageenya naannawichaa mirkaneessuun hojjetamaa ture fooyyee ta'uu kan himan Daariktarri itti aanaa fi nageenya naannawaa mirkaneessuu qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Komaander Gosaayee Kabbadaa bu'aa argame kanarraas caalmaatti fayyadamuu kan ta'u hawaasa waan ta'eef ammallee hojiin qindoominaa cimee itti fufuu qaba jedhaniiru. Aanaa Adaamaa hojiiwwan nageenyaa gurguddoo hojjeteera. Hojiiwwan kun poolisiin qofaan yookaan qaamni nageenyaa qofaan yookaan qaamni bulchiinsaa kophaa kan hojjete osoo hin ta'in abbaan nageenyaa guddaan hawaasicha waan ta'eef bu'aa hawaasichaati. Hojiin nageenyaa al tokko qofaa hojjetame kan adda citu osoo hin taane hojii walitti fufinsaan hojjetamudha kan jedhan Komaander Kaasayee Kabbadaa gara fuula duraattis jiraattonni aanaa Adaamaa qaamolee nageenyaa waliin qindoomtanii kana caalaa hojjechuu akka dandeessan abdii isinirraa qabnas jedhaniiru. Hojii agaammaa hojjettanii hojii boonsaa, hojii dinqisiisaa, hojii bu'aa qabeessa hojjettaniif maqaa kootii fi maqaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaatiin galata isiniif galchuun barbaada. Magaalaa Fiicheetti namoonni miseensota shanee ofiin jechuun gareen gurmaa'uun yakka saamichaa raawwatan to'atamuu poolisiin beeksise. Gabaasa Malaakuu Tolaaf Girmaa Magarsaa. Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti himatamtoota lamaan kana keessaa inni tokko hiriyyaasaa dabalachuun halkan firasaa tokko akka waan rakkin isa quunnamee fakkeessee bilbilaan manaa waamam. Miidhamaanis dhugaa si'ee yoo dhaqu wanti inni hin eegne isa quunnamam. Himatamtoota lamaan keessaa isa tokkoon kanaan dura waldhabdee dhuunfaa qabu tureem. Isaanis kanuma sababeeffachuun haaloo qabatanii nuti waraana bilisummaa Oromooti ofiin jechuun hanga birrii 300,000 miidhamaas ta'ee maatii isaa gaafachaa yoo diddan immoo ni ajjeemna jechuun halkan manatti cufuudhaan fira dhiiga isaanii irratti yakka reebichaa raawwachaa turuu isaanii poolisii magaalaa Fiicheerraa odeeffanneerra. Hidhee balbala alaanitti qollofee ammas itti dawalchiisatee obboleessa kanatti obboleettitti qarshii ammanaa nu erginu ishaaniidhaan nu idiina mucaa kana qarshii 300,000 ergitu malee gadhiisuu hin dandeenyu kan jedhu kana himatamaa lamaffaan kun mucaa kana assaqaayyaa ture. Sababa abaaboo shanii itiin wal fakkaatee nama adda addaarraa ukkaamsee qarshii gaafachaa jira. Doorsisaatis bilbilaan qarshii gaafachaa jira. Yakka raawwattoonni kun yakka saamichaa kana kan raawwatan mana kireeffatan keessatti akka ta'e poolisiin odeeffannoo argateen kan ifoomseem. Kanaafuu gara fuula duraatti namoonni mana kireessan mana kireessuun dura eenyummaa kireeffataa beekuu yookaan odeeffannoo ta'e tokko qabaachuun murteessaa akka ta'e Daariktarri poolisii magaalaa Fiichee Inspeektar itti aanaa Taammiruu Baayisaa dubbataniiru. Mana kireessuu qofaa miti. Namni kun hoggaa galus hoggaa bahus maal hojjeta kan jedhu san hordofuu qabu. Hordofanii gocha san poolisiidhaaf eeruu kennuun irra jiraata. Maaliif? Yakka ittisuu kan danda'u qaamolee nageenyaa qofaa osoo hin taane hirmaannaan hawaasaa murteessaa waan ta'eef hojii ittisa yakkaa keessatti gaheen hawaasaa olaanaadha jedhu itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Fiichee obbo Araarsaa Nagaash. Bilbilawwan garaagaraa bilbiluudhaan abaaboo shanee of fakkeessuudhaan maallaqa akkaawuntii kanarratti galchii nama kana hin ajjeennaa namoonni jedhanii akkasitti yakkoolee akkasii kana taasisan mataansa eeruu kennuudhaan akka qulqullaa'u taasisuun galmee himatamtoota kanaa qulqulleessuun murtee seeraa kennisiisuuf qorachaa akka jiru Inspeektar Gargaaraa Mangistuu Asaffaa himaniiru. Barii sanarraa kaasee dhimma qorannaa keenya ragaadhaanis shakkamaa tokkoffaa kanarratti jecha amantaa kennisiisuu ragaa sadarkaa qopheessuu ragaa naannoo funaanuu kanan galmeen keenya qorannaa irra kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Hawaasni namoota yakka raawwatan yoo arges ta'ee odeeffannoo qabaate qaamolee nageenyaaf eeruu kennuun hojii ittisa yakkaa irratti qaamolee nageenyaa deeggaruu akka qaban Daariktarri poolisii magaalaa Fiichee Inspeektar itti aanaa Taammiruu Baayisaa fi itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalichaa obbo Araarsaa Nagaash dhaamaniiru. Uummannis gara fuuldura namoota kanarraa barate of eeguu akka danda'u. Bilbilis hoggaatti bilbilamu lakkoofsa bilbilaa sanaa fi sagalee san gara waajjira poolisiitti fidee akka qoratamu taasisuun irra jiraata kan jedhu qabna akka keenyatti.